sittin dhufe Allah bigari rahman rahim ya bari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mee waa'ee suuratul waaqiyaa boqonnaa 56 keessatti quraana uduu malee tuquun hin danda'amu jedhu irratti ibsa kennuu ni dandeessaa? Without wudu and No, but that's the question that he wants to know that can we touch Gaafiin isaa quraana uduu malee tuquun ni danda'amaa kan jedhudha. Akkasumas ayatoota suuraa al-waaqii ayata 56 irratti maal jechuu akka ta'e ibsi kan jedhudha. Garuu namoonni baay'een ayata kana dogoggoraan hubatan. Uduu malee quraana tuquun hin danda'amu jechuudhaan dogoggoraan hubatan. Ayanni kun gabaabumatti akkana jechuun ibsame. Dhugumatti kun quraana kabajamaadha. Kitaaba eegamiinsa keessa jirudha. Warra qulqullaa'an malee isa hin tuqan. Jechi as keessatti fayyadame mutahhiriin kan jedhu yoo ta'u, hiikni isaa warra qulqullaa'an jechuudha. Namoonni hedduun mutahhiriin jechuun nama wuduu qabu hunda jechuudha akka ta'etti yaadan. Garuu qulqullaa'inni ayata kana keessatti jedhame maal akka ta'e yoo sababa ayanni kun itti bu'ee fi yeroo inni itti bu'e sirritti ilaalle ni hubanna. Yoo tafsiira guutuu kan akka Ibnu Kasiirii fi tafsiira biroo dubbifne yeroo ayanni kun bu'e keessatti mushrikoonni quraanni kun nama irraa dhufee jechuun shakkii fi himannaa akka qaban ni hubanna. Akkana jechuun himannaa isaanii dhiheessan. Ayatoonni Nabiyyii Muhammad nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu irratti bu'e argachaa turan kun akka waan shayxaana irraa dhufee akka waan shayxaana irraa argatee jechuun dubbataa turan. Kanaaf deebiin himannaa kanaatiif Rabbiin ayata biraa buusee akkana jedheen. Warra qulqullaa'an malee quraana hin tuqan. the Quran except those who are pure. Now this purity mutahharin doesn't refer to only As bodily keessatti purity. jechi mutahhiriin jedhu qulqullaa'ina qaamaa qofa hin agarsiisu. Qulqullaa'ina qalbii yaada hojii fi uumamaan guutumaatti qulqulluu ta'uu agarsiisa. Qulqullaa'ina guutuu dogoggora irraa eegame jechuun kan akka ma'asuum ta'uudha. Kan kun immoo nama keessatti guutumaatti hin argamu. Ma'asuumiin namni ma'asuum ta'uu hin danda'u. Kana jechuun ayanni kun maleekoota irratti buufame jechuudha. Isaaniif dubbatame jechuudha. Hiikni isaa maleekoota malee eenyullee quraana hin tuqu jechuudha. Kana jechuun shayxaanonni gidduu seenee quraana keessatti guututti yookaan jijjiirama tokko illee gochuu hin danda'u. Quraanni as keessatti dubbatames mushaaf jedhama. Mushaaf jechuun kitaaba quraana harkatti qabnu kanaa miti. Mushaaf jechuun kooppii quraanaa jechuudha. Garuu asitti kan jedhu quraanni lawhal mahfuuz keessa jiru irratti akkuma Rabbiin gabatee eegamaa jedhee ibse sana. Kanaaf quraanni samii keessaa lawhal mahfuuz keessa jiru sun eenyullee itti dhiyaachuu hin danda'u. Maleekoota qulqullaa'an malee isa tuquu hin danda'an. Kanaaf jechi mutahhiriin jedhu asitti namoota wuduu qaban qofa irratti hin daangeffamu. Asitti jechi qulqullina jedhu qulqullina qaamaa qofa jechuu miti. Xahaaraa jechuun wuduu qofaa miti. Ayatichis kana irratti hin jedhu. Inni qulqullina guutuu jechuun qalbiin, yaadaan, hojii fi uumamaan qulqulluu ta'uu agarsiisa. Akkasumas quraanni asitti dubbatamu quraana harkatti qabnu kanaa miti. Quraana lawhal mahfuuz jechuun gabatee samii keessatti eegamaa jiru san jechuudha. Osoo ayanni kun quraana harkaa qabnu kana irratti dubbatame akkasumas wuduu idilee irratti ta'e namni muslima hin taane kamiyyuu gabaa irraa qarshii muraasaan quraana bitatee tuquu hin danda'u. Sana jechuun immoo ayanni quraana dogoggoraa ta'a jechuudha. Ayanni quraana dogoggoraa ta'a jechuudha. Sababiin isaas namoonni hedduun quraana ni tuqu. Ani ni tuqa, atiis ni tuqxu. Kanaaf ayanni kun wudu'aa fi quraana harkaa qabnu tuquu irratti miti. Inni qulqullina guutuu fi quraana lawhal mahfuuz keessa jiru irratti dubbata. And touching the Quran, it is preferable. It is mustahab. It's not a fard. Those scholars differ. There's no verse in the Quran or Hadith which says that wudu is compulsory for touching the Quran. Wudu is compulsory for offering Haa ta'u salah. malee namni wuduu qabaatee quraana yoo tuqe gaariidha. Jechuunis mustahabbaadha yookaan jaalatamaadha. Garuu fardii miti. Ulamaa'onni dhimma kana irratti garaagarummaa qabu. Quraana keessatti yookaan hadiisa sahihaa keessatti bakka ifatti quraana tuquuf wuduu qabaachuun dirqama jedhu hin jiru. Wuduu'achuun
kan dirqama ta'e salaataafi. Akkasumas ergamaan keenya jaalatamaan nagaa fi rahmanni irraa jiraatu yeroo baay'ee wuduu irratti turuu jaallataa ture. Kanaaf quraana tokkoof wuduu'achuun dirqamaa miti. Garuu filatamaa fi kabajaa irraa kan ka'e gaariidha. Ayanni yookaan hadiisni ifatti kun fardiidha jedhu hin jiru. Gaafii keef deebise jedheetiin abdadha. There's no verse in the Quran, the hadith we say it is fard. Hope that's the question.